Waaw, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Baleewwan kiyya akkuma kaleessa isiniin jedhe reeftanas isiniif maxxansee ture waan adda addaa isiniif gadhiisa jedha waa'ee beetaa verjiinii fi alfaa verjiin garaagarummaa isaaniitiif faayidaa isaanii isiniin jedhe amma yeroo gabaabduu keessatti isiniif ibsaa isinitti hin dheeressu. Ammas akkasumas waa'ee yuutuubii irraa akkamitti viidiyoo daawunlood godhan waan jedhu gaafattanii turtanii. Ammas feesbuukii nu jalaa badee akkamitti deeffachuu dandeenya akka jettanii feesbuukaa isin jalaa badee deeffachuudhaaf yeroo boodaatti isiniif dhiyeessaadhaaf yuutuubii irraa akkamitti daawunlood godhatanii fi akkaataa beetaa verjiinii fi alfaa verjiin garaagarummaa inni qabu isin garsiisa. Akkasumas warroonni waatsaappii irratti bakka isteeppii veerifikeeshin 2 jedhu san nuuf fiduu dideettan kana isin garsiisuu deema. Jara sadan kana isin garsiisaa. Beetaa verjiin jechuun akka nama amma dhalatee fi ijoollummaa irraa gara dardarummaa irraa gara ga'eessummaatti jijjiiramu jechuudha. Namni lakkuma guddataa deemuun yaada godhataa beekumsa horataa deema jechuudha. Akkas jechuudha. Alfaa verjiin jechuun akka ijoolleetii, beetaa verjiin jechuun kan namoota ga'eessaa jechuudha. Kanaaf maashaallah yeroo ammaa kana teknoolojii waan haaraa waan adda addaa waa baay'ee gannuuf dhiisutti jira. Isa kana amma fakkeenyaaf isin garsiisuudhaaf jalqabaa akkaataa alfaa verjiinii fi beetaa verjiin garaagarummaa isaa waatsaappii keessa gallamaan isin garsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf siitiingii gubbaa tana argitan jedhee yaada. Isii tana irratti kunoo ni argitanii isii tana irra dhooytan. Siitiingii bakkeettuu tana dhuftanii irra dhooytanii akkaawunti irra dhooytan. Kana 4 qofa nu gaafata jechuudha sittama. Private security change number delete my account kan jedhu kana nuuf fide jechuudha. Jara sadiin kana qofa jechuudha. Yoo alfaa verjiinii irra jirra jechuudha amma gad aanaadha jechuudha. Beetaa verjiinii irra yoo geessin amma mootuyyuu waa shan nuuf fida isteeppii biraa tokko nuuf fida booddee nu arguuf teessan bakka kanatti kan biraa nuuf fida. Amma irraa deebineeti. Waatsaappii ammoo akkamitti wantoota beetaa verjiin akkamitti jijjiiruu dandeenya akkamitti abdeet goonaa kan jedhuuf pileestoor keessa galtaniiti beetaa verjiin gara abdeetti jijjiiruu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf messenger kanarratti yoo dhooyni jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma arguu jirtan kana jechuudha. Beetaa verjiinii irra jira jechuudha. Inni amma laal kun asitti akka arguu jirtan kana beetaa verjiin jedha. Irraa deebinaa inni beetaa verjiin alfaa verjiinii isin garsiisa. Waatsaappiin alfaa verjiiniidha. Feesbuuk laayit kan jiru kunis alfaa verjiinii irra jira jechuudha. Alfaa verjiinii irra jiru beetaa verjiinii irra jira garuu daawunloodiin goone jechuudha. Kanaaf daawunlood hogguu godhe abdeet na gaafata jechuudha. Waatsaappiinis jechuudha. Beetaa verjiinii irra jira garuu immoo alfaa verjiinii irratti daawunlood ta'ee jira. Beetaa verjiin hogguu abdeet goone nu garsiisa jechuudha. Kun abdeet nuun jechuu jira. Abdeet irra jennaan accept jennaani. Accept erga jettanii daawunlood isiniif godha. Daawunlood hogguu godhee nu xumuree isin garsiisa jechuudha. Yeroo itti fayyadamna inshaallah sheer waliif godha. Feesbuuk yes add yookaan follow godha. Innaa xumuree jedhee amma isin garsiisa jechuudha. Bakki toorree fi san jechuudha. Isteeppii san nuuf fiduu dhabu ammaan isin garsiisa jechuudha. Amma beetaa verjiin abdeet goonee jirra. Abdeet jechuu kun abdeet isin gaafata akkam isin garsiisan jechuudha. Yoo abdeet hin ta'ee ammoo open isin jedha bakka abdeetii kana jechuudha. Yookaan abdeet isin fida abdeetii itti gootu irra abdeetiin godhin pileestoorii keessa galtanii verjiinii kana abdeet gochuu qabdan jechuudha. Viidiyoo koolis kan dalagu abdeet yoo godhame qofa beetaa verjiinii yoo jijjiirame qofa viidiyoo kool isinii dalaga jechuudha. Waatsaappiin viidiyoo koolis eegalee jiraan beeytanii kan beeyna isin jira warri hin beeyna baratu. Kanaaf amma yeroo gabaabaa keessatti ammaan isin garsiisa. Install godhee fixuu kan jira. Install godhee nuuf fixeera. Kun ammasitti open jechuutti jira jechuudha. Reef maal nuun jedha abdeet jedha. Abdeetu yoo gootan gabaabumatti beetaa verjiin argattan jechuudha. Amma irraa deebi'eetiin isin garsiisa. Amma waatsaappii keessa galla jechuudha.
waaw maashaallah nuuf fidee jira jechuudha. Amma argitan jechuudha waan ajaa'ibaadha. Okay. Mee fakkeenyaaf viidiyoo kool warri hin dalagu jettan ilaaluu dandeessanii. Mee viidiyoo kooliin isin garsiisa kunoo as hogguu tuutan viidiyoo kool voice kool jedha gubbaa kanarratti gama gadiitti viidiyoo kool jedha ka barbaadan irra dhootan jechuudha viidiyoo kool isin dalaga jechuudha. Waaw maashaallah. Okay reef garuu hin qabu ture amma immoo as sitingii isin jedhe tareefu tana dhuftanii sitingii san irratti dhooytu asiniimti irraa deebi'anii nama keessa osoo hin galle gubbaadhuma kanarraan akkanatti hogguu bantan as tuutan. San booda sitingii bakkeetu kana irra dhooytan jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf sitingii jechuun kunoo asii sitingii kana irratti dhooytanii reef irra dhooynee ilaalle reef waa 4 qofa nuu fide amma mootu waan nuu fiduun ilaalla ka akkaawunti jennaani. Kunoo privacy security change number delete my account kana garuu reef hin fidne 2 step verification ka jedhu kana warri isin fiduu dide akkas godha. Okay amma irra dhooynaa egaa irra dhooynee san booda angaruu koodii duraa waan itti galchee jiruuf akkana naaf fide jechuudha. Disable godhee kasabee isin garsiisa akkaataa itti galchitan. Okay irra dhooynaa enable bakka jettu enable goonaa enable jennaani koodii mataa keessan ka barbaadan itti galchitan jechuudha. Asitti enter a 6 digit passcode which you will be asked for when you registered your phone number with WhatsApp jedha. Koodii mataa keessan irraanfachuu hin dandeenye itti galchitan jechuudha. Fakkeenyaaf amma itti haa galchuu. Okay isuma san deebisee ammallee asitti itti galcha. Skip or emailii kan jedhu kana na gaafata. Emailii kiyyatti galcha isin yoo barbaadan skip jechuun dandeessan jechuu kun bakka skip jechuu kana tuutan jechuu warri hin barbaadan. Warri emailii qabdan emailii sitti galchuu dandeessanii ani itti galcha jechuudha. Itti galchee jira jechuudha nam. Next jedhaani confirm email naan jechuu jira. Okay akkatti galchee confirm jedhaani save jedhaani applying setting addan xumuree jira jechuudha. Haala kanaan itti guuttan jechuudha. Salphaadha. Update godha WhatsApp keessan kan WhatsApp asuma irratti hin xumuraa Telegram guyyaa biraatiin isin garsiisa. Koo keessaa baana. Okay kan itti aanu waa'ee muuziqaa akkamitti download godhanna YouTube irraa kan jedhuuf one market kan jedhu kana jechuudha. Isa kana keessaa isa kana MYT ka jedhu kana buufattan jechuudha. Isa kana buufachuudhaaf ay keessa galtu jechuudha. Isa kana ammootu argachuudhaaf one market kana isa argattan application Play Store keessa hin jirre hundi keessatti argama jechuudha. Isa kana browser keessan keessa galtanii jechuudha. Okay asitti barreessitan one market jettanii barreessitanii kun akkatti barreessitanii search irra gootan jechuudha. Isa jalqabarraa one mobile market based Google Android apps market ka jedhu kana irra dhooytan jechuudha. Inni irra cuqaaftan jettan haala kanaan isinii fida. Isa bakkitoo download isin jettu kana irratti download gootan jechuudha. Angaruu kana innaanni filannoo isin gaafatu isa kana irra dhooytanii amma hayyamnu gaafatu jira. This type of file can harm your device. Do you want to keep one mobile market? Inni kun mobile keessaniin rakkoo walitti ni fida dhiibbaa mobile keessan irra ni geessaa buufattan jedha. Kanaaf hayyamnu gaafatu kana okay bakka hedduu tanatti okay gootan jechuudha. San booda download isiniif godha jechuudha akka argitan kanatti.
kanaaf keessaa baanaa an daawunlood waan godhee jiruuf daawunloodiin eeguu geessa immoo asuma bakka kanatti kompiliit isin jedhee isinii fidaa bakka argu jirtan kana jechuudha. An waan qabuuf garuu irraa deebi'a. Okay, daawunlood godhee isinii fixe jechuudha keessaa baatanii. Okay, xumureera kun oolaa. Asan booda okay irra gootanii install now isin jedha. Install kun bakka kanatti install gootan garuu waan qabuuf rakkoon qabu irraa deebi'a. San booda waan markeetti keessa galtaniiti gabaabumatti. Okay, amma akka argu jirtan kan kun kama jalqaba irra isinii dhufe kana gubbaa irratti isiniif dhufe kana isuma kana irra yoo dhooytan free. Okay, anarreef install gochuu jira saniif irraan jalaa deebi'e. App is not installed jechuu jira. Okay, install ta'ee jira jechuudha. Okay, akkuma reef isiniin jedhan asirra dhooytanii kuno mp3 music download harka jedhu kana irratti dhooytan isuma kana install gootan jechuudha. Okay, annin qaba yoo isiniin argannes yoo kana isiniin galle isa kana irra dhooytanii local app local top ka jedhu kana dhooytanii san booda search gootanii maal jettanii mp3 music jettee ofii isaa asirratti isin ol baasa irra dhooytanii search gootanii isinii fida jechuudha gabaabumatti. No connection naan jedha connectioniin qabdu jechuu jira. Inshallah connectioniin dhufeera kunoo isa kana irratti dhooytan jechuudha. Annin qaba kanaaf diimaan agarsiisu jira. Okay, irraa deemina. Okay, amma akkaataa itti irraa daawunlood ittiin godhatan isin garsiisa. Hayaa kunoo amma fakkeenyaaf isuma kana irratti dhooytan jechuudha. MYT muuziqaa jedhu kana irratti dhooytanii haala gabaabaadhaan yoo barbaadan sagalee achirratti tabsiisuu dandeessu. Isirra bantanii Facebook dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Yoo barbaadan viidiyoo daawunlood gootan yoo barbaadan sagalee daawunlood gochuu dandeessan jechuudha. Haala salphaadhaan karaa gabaabaa wantoota dhedheeraa malee wantoota xixiqqaa waan akka muuziqaa fa'aa daqiiqaa muraasa keessatti sakandii muraasa keessatti isiniif buusa. Fakkeenyaaf mee maal jedhee taa barreessu mee nashiidaa afaan oromoo jedhaa barreessu nashiidaa. Okay, okay, haala kanaan nuuf fide jechuudha. Nashiidaa afaan oromoo kan jedhu kana mee fakkeenyaaf haa tabsiifnu irra dhooytan jechuudha. Yeroo xiqqoo takka keessatti dhufeeti isiniif taphata jechuudha haala salphaadhaan. Haala salphaadhaan jechuudha. Okay, okay, isa kana amma fakkeenyaaf mee haa tabsiisu isa kana gabaabaadha. Isa kanaan tabsiisuu barbaada. Nitorkiidhaa dhiifama. Kunoo akka amma argitan kana jechuudha. Amma gadhiisee taphachuu jira jechuudha. Garuu asirratti raayitii naaf gochuu jira. Kunoo raayitii ka qabu kun daawunlood godhee ture jechuudhaan. Yoo viidiyoo buusachuu barbaadan isa diimaa kanarra dhooytanii sagalee buusuu barbaadan kanarra dhooytanii fakkeenyaaf mee buusuudhaaf yaalluu kana irra dhooyna. Okay, kunoo eksiin agarsiisu jira jechuudha. Yookaan irraa deebii yookaan buusii jedhama ni lakkaa'aa. Waa xiqqoo booda eegaa. Okay. Allahu ya Allah, Rabbi ya Rahmani. Yoo barbaanne asuma dhooyne tistookenne dhaabna achi sagalee kana. Yoo barbaanne kunoo irra dhooyne numa taphata. Yeroo hundeessaa kana isa argattanii daawunlood asiin kunoo eegalee jira.
وتوعد من جحد بجحيم نيران وقهر من كفر بقوله السلطان وستر من فجر بجميع إحسان ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد أما بعد الله يا الله ربي يا رحمن ربي رحمتك يديني